Allahu. Okay, jalqaba irratti aappii kana eessaa argattan ka jedhuuf Play Store keessa seentanii maal jettanitti barreessitanii Pixel Lab jettanii Pixel Lab jettanitti barreessitanii Pixel Lab akkana jettanitti barreessitanii jechuudha. Innaa sarchi isinitti godhattan haala kanaan isin dhufa. Ani waan buufadhee jiruuf isin immoo gadi buufattanii isa kana jechuudha. Aappiin kuni egaa isa kana gadi buufattan akkaataa itti fayyadama maa inni waa hedduuf isin fayyadaa jechuudha. Editoorii wantoota barbaadan haala isa kanaan hojjettan waan ta'eef isa kana gadi buufattanii namni hundi wanti inni beekuu qabu Pixel Lab jettanitti barreessitanii faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Amma kana aappii kanaan maal isin barsiisuu barbaada akkaataa alaabaa Oromoo barreeffama alaabaa Oromoo fakkeessitee ittiin barreessitu yookaan suuraa kan kee alaabaa Oromootiin faayuu jechuudha yookaan alaabaa Oromootiin bareechuu jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa kana gara fuulduraatti hordofaa. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyaa shamaa akkam nagaa jirtu hordoftoota jabbootu baga jiraattan isiniin jechaa har'as barnoota ajaa'ibaa isiniif fidee dhufe. Barnoonni keenya kun maali jettanii nagaafachuun keessan hin ooluu jechuudha. Waa'een barnoota keenya kanarraa waan akkaataa Pixel Art itti fayyadaman jechuudha. Pixel Art haala kamiin itti fayyadamna waan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Barreeffamoota kamuu barbaadanii barreeffamoota isin barbaadan hundaayyuu haala kamiin fakkeenyaaf alaabaa Oromoo ittiin barreessuu henna haa jennu hayyee alaabaa Oromootiin akkamitti barreessuu dandeenya waan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Alaabaa Oromoo duraan dursa alaabaa Oromoo hin qopheeffattanii alaabaa Oromoo erga qopheeffattanii booda okay, alaabaa Oromoo jalqaba irratti hin qopheeffattanii osoo alaabaa Oromoo hin qopheeffatiin dursa immoo akkam gootanii hin barreessitanii jechuudha. Okay. Okay. Fakkeenyaaf jabboo jedhee haa barreessu. Jabboo miidiyaa yoo jedhee fakkeenyaaf jabboo miidiyaa ka jedhu irratti haala kamiin dursa barreeffama kana hin tottolfattanii haala kamiin tolfatta yoo jettan dursaan dursa qubee qubee isa aabaa jedhu foontii ka jedhu kana biraan dhuftanii foontii qubee xiqqoon guddifattanii okay itti godhattan haala kanaan jechuudha. Kana olittis guddifachuu dandeettanii ammallee yoo barbaadan saayizii isaa tolchuu barbaadan isa kana bira dhuftanii haala kanaan tolchuu dandeettanii. Innaa amma kana mi alaabaa Oromoo barreeffama kana alaabaa Oromoo haa wal geeddarruu jechuudha. Amma barumsi guyyaa har'aa jechuudha. Isa kana akkamitti qubee afaan Oromoo wal geeddarraa okay na hordofaa asirratti na hordofaa. Okay. Isa kana ka jedhu isa kana gadi tuqxanii innaa isa kana erga gadi tuqxanii ammas isa kana gadi tuqxanii okay. Alaabaa Oromoo barbaaddattanii jechuudha. Alaabaa Oromoo ka isinitti tolte barbaaddattan anis kanatti toleen barbaadadha isinis ka isinitti tolte yoo barbaaddattan mirga qabdanii jechuudha.
fakkeenyaaf amma kanaan yoo hojjedha jedhe isa kana yoo irratti gadhee kunoo amma argitanii jirtanii okay waan ajaa'ibaati jechuudha. Isa kana sirriitti baradhaa haala kanaan yoo barbaadan kan ammoo kalarii isaa akka inni isinii mul'atu yoo barbaadan iddoo kana tuqxanii ganana harkifattanii halluu isaa barbaadan kanaan kayyartan jechuudha. Halluu kanatti akkasuma adittis yoo barbaadan haala kanaan jijjiiratuu hin dandeettanii jechuudha. Barumsa kun barumsa bareedaadha. Warri jabboo chaayinaaliif maatiin ta'in maatii ta'an affeerraa keenya waan barbaadan irratti geeddaratuu danda'a. Feetan suuras gara maqaa keessanittis geeddaratuu dandeettanii waan isin barbaachisanii jechuudha. Meema fa'a isin laaltanii kamtu isinirraa bareeda waan jedhu fakkeenyaaf amma maqaa kana jechuudha. Yoo barbaadan ammoo maal goota yoo barbaadan maqaa kana loogoo ittiin hojjetuu dandeettan. Loogoo yoo isin jedhu na hordofaa gasdhumaatti yoo barbaadan isa kana duraan dursa akka sirriitti isin ifuuf background isaa jijjiira. Background isaa haala kanaan isinii fayyadee yaada. Yookaan immoo kana jalqaba irratti background irraa kaasati kodi jabboo miidiyaa jedha. Okay. Isa kana akkam gootan yoo barbaadanii fiddanii akkam gootanii isa kana tuqxanii jechuudha. Isa kana yoo isa kana tuqxan haala kanatti deefattan jechuudha. Loogoo fakkeenya Facebook irra kaachuu, YouTube irra, WhatsApp irra ammallee immoo akkanuma gootanii right itti gootanii fiddanii barreeffama biraa barreessitan ammallee barreeffama biraa. Okay. Okay, amma maal jedhee barreessu. Okay, meema fakkeenyaaf Facebook kee jabboo qabsaadha. Jabboo qabsaayaa fakkeenyaaf akkana jee yoo barreesse. Okay, ammallee foonti ka jedhu bira deemtanii foonti ka jedhu bira deemtanii qubee xiqqoo akkasiin mul'atu gootanii. Okay, foonti ka jedhu kana amma alaabaa Oromootti finna. Ammas alaabaa Oromootti finna isa kanas. Isa kanas isi yoo barbaadan bakka kana akkam gootanii alaabaa abbaa gadaa fiddanitti. Isin anama alaabaa abbaa gadaa sirraan qabu yoo barbaachisa ta'e search gootanii buufattanii alaabaa abbaa gadaa irratti hidhattanii jechuudha. Anamma OMN kanaan hidhadha. OMN ka jedhu kun hin jira isaan hidhadhaa jechuudha. Nama osoo ka abbaa gadaa sirra jiraate sila isaan hojjedha tureyyuu. Okay, OMN gattuqee OMN kuno OMN hojjetamee jira. Amma immoo isa kana right gootanii osoo right hin godhin dura okay isa gattuqxanii as bantanii yoo barbaadan kana. Okay. Right gootanii right erga gootanii ke background isaa jijjiirtan. Amma background kinoo gootanii immoo fiddanii gootanii jechuudha. Xiqqoo walitti yoo barbaadan kun amman dheeratee yoo barbaachisaa ta'e kan ammoo tartiiba deeffattanii wal qixxeessuu hin dandeettanii. Okay. Kinooti yoo barbaachisaa ta'e akkana gootanii wal qixxeessitanii sirriitti maal gootanii qabdanii xiqqoo kana gootan haasni guddatu jechuudha. Wal qixxeeffachuudhaaf right. Okay, fiddanii itti martan. Amma kunoo haala kanaan jechuudha. Isin sirriitti akka isinitti tolutti itti galfattanii okay
yoo barbaadan ammallee ammoo akkam gootanii asitti duubaas deebitanii okay yoo barbaadan picture tuutanii suuraa fidattan suuraa jidduu san galfattanii profaayilii godhachuu jechuudha. Suuraa keessan mee fakkeenyaaf ani isa kamaa fudhadhu isum kana yoo fudhadhe okay isa kana yoo fudhadhe okay right yoo godhe okay haala kanaan jechuu isin immoo ka barbaadan hojjechuu dandeettanii. Okay galatooma barnoonni keenya kana hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti galatooma. Warri kana gaafattan seentanii sirreeffachuu dandeettanii galatooma.